Mas. Hai ma kalau sini jo. Hai ma kalau sini sila. Tapi juga sedikit gal lama tayo lima kalan jechuudha duralle yaada ta'ara yaada amata me utu ta isi egun natin nan dadhabsiiftu haga istiro mo isi me kada jedhe wan ta'e jechuudha mammo sik bakenya jijjirum biyale jijjiru yaali gochu jira waluma kalan yaman keessas ta'u waan in kamne jechuudha isi le ammo so akkana jirtana eeggadhu jedhe asii deeme so isin addi hijira jirtu isi ganuudhaaf yookaan isi biratti bira barbaade fuulu osoo hin feene jechuudha amma immoo obboleetti tika akiraatti addam nagoomaan akkuma guyyaa duraa dhagee kan adda sanitti akka warri lammalee osoo ammanaa kennaa jedheen kenneen inni beekaa jechuudha maaliif itti xaaranitti guddisanii haqa irraa qabanii abbaan hidhaa jira anuu afaan kamiin gaafadhaan ammoo waan kan akkuma barakaatu komiyumtoota fudhattoota kiyyaa jirra jirtu bakka jirtan inni ga'e kenni hojaatiif ka jaalalaa isin haa ga'u jechaa dhufnee nu simadha namni karaa kamittuu bakka ga'uudhaaf jechuudha karaa irra deeme san hin jijjiiruu yaada jijjiira jechuudha yaada duraa irraa yaada biraa jijjiiruudhaan bakka durarraa bakka ga'uu deema jechuudha malee karaa jijjiireedhaaf yoo yaadni san taate irra deebi'ee ammallee kufuun ni mala kanaaf ammoo yeroo dheeraadhaaf yaada kiyya qabadhee yaada biraa murteessee katana keessatti barmajamee ture jijjiiruudhaaf rabbiin kadhe bismillah jedhee jechuudha innis ammoo maali yoo jennee kabajamtoota hordoftoota kiyya kuma beekamu amata lamaaf deema jechuudha tanan dura nama biraa dhaqadhee barumsaa fixxu gaafa barumsa si fixa si kenne naan jedhee sabboontu taree sabboontu den akkasuma barumsa agauka sadita kana bellaman jechuudha waluma kalaanii kabajamtoota hordoftoota kiyya dhugaa feenaan waggaa lamallee taanaan waggaa haga lama eegee jira jechuudha sila osoo eegee ammallee waggaa takkaaf hoytu hafa sanuma wannuma santu naan ta'ini har'a yoo kan itti ilaalee yeroo baay'ee itti ilaalee jechuudha naaf ta'uu didee yaadni sun jechuudha amata meeqa wantu eegee abballeen hidhaa jira walumaa galaa jechuudha micaayolleen barumsa ganaa barumsa jirtii barumsa san osoo fitte hin eegin jidduu keessaa baasuun anumattuun tolu jechuudha walumaa galaanii nattuu toluu dhabee durallee anillee barsiisaa jedhaa ture jechuudha laakiin ammoo waan biyya galuu deemuuf saffii amma irra dhaabde kana arabiidhaan waan barattuuf achirraa yookaan itti deebitee barumsa barachuu hin dandeettuu fixuu hin dandeettu jechuudha. Kanaaf ammoo warrummaanuu fakkeenyaaf gaafuma san waan turaa shartiin kiyya ni barsiifadhaa jedhee itti seene waan ta'eef gaafan barumsa kana keessa baasee biyya galchee yookaan tole naan jedhanii walumaa galaan kan malaalee waa hundi jijjiiraalee yoo jedhu yaadni sun guutuun na ulfaatee bakkaan ga'uu dadhabee jechuudha walumaa galaanii kanaaf ammoo adda yaada addaatiin dhufe jechuudha kabajamtoota hordoftoota kiyya nattillee warri aaroon jira nattillee warri yeroo baay'ee obsee ni beeytanii yeroo baay'ee yeroo sabboontuun ta'an durallee wallollee turre ji'a meeqa booda walii araaramne jechuudha ana ammoo yeroo kana wanta kan dubbannee wanta kan akkuma calliseen callisa jechuudha wanta kan isillee waa jettu Mustafallee dhalaa wajjin arge jettee waa baay'eellee isillee jettee namni biraallee waa itti ture garuu ammoo ani kaayoon kiyyaaf karoorri kiyya nama walii hidhaa waan hin ta'iniif jechuudha ofii amantii waan qabuufi wanta kan dubbanne jechuudha yoo isiirraa dhufte aadii yoo ammoo anummaan sababan ta'in jechuudhaaf yeroo sanis obsee ture jechuudha silaa guyyaa sanuu cufuu ni danda'a garuu ammoo har'a ammoo wanti dirqamatti ta'ee cufuudhaan nagaya jechuudha kana hunda taammaladhee amata meeqa guutuu taa'uu hin dandeenye walumaa galaan jechuudha le'annoo ani bakka biraa deemuu deemasii isiidhaaf jecha waggaa sadi guutuu waggaa lama taa'ee walumaa galaan jechuudha durallee yaada ta'ara yaada amata meeqa guutuu taa'aa isii eeguun nattiin nan dadhabsiiftu haga istiro ammoo isii meeqa gadda jedhee waan taa'ee jechuudha ammoo fakkeenya jijjiiruun biyyalee jijjiiruu yaalii gochuu jira walumaa galaan yaman keessas taa'uu waan hin qabne jechuudha isiillee ammoo osoo akkana jirtan eeggadhu jedhee asii deemee osoo isin addi hijira jirtu isii ganuudhaaf yookaan isii biratti biraa barbaadee fuulu osoo hin feene jechuudha amma ammoo obboleetti tika akiraatti addam nagoomaan akkuma guyyaa duraa dhagee kan adda sanitti akka warri lammalee osoo ammanaa kennaa jedheen kenneen inni beekaa jechuudha maaliif itti xaaranitti guddisanii haqa irraa qabanii abbaan hidhaa jira anuu afaan kamiin gaafadhaan ammoo waan kan natti ulfaata waan ta'eef jechuudha walumaa galaan kabajamtoota hordoftoota kiyya akka
akkamitti wallahi nagaddisiisaa baay'ee osoo isin bira hin gahin osoo isiniif himuudhaaf asin bahin jechuudha. Baay'ee takka itti yaadee baay'ee takka gaddee baay'ee takka keessa kiyyas nagadhee yaachisee irkeessee ilaalee garuu ammoo dirqama natti ta'ee waluma kana jechuudha. Akkuma durallee gizee gammachuus gizee gaddaatis saahibban qabaa hordoftoonni kiyyas walumaa galaan nama baay'eef namni naa gammadullee jira namni natti gammadus ni jira walumaa galaan jechuudha. Gammachuun kiyyallee isiniin ala hin jirtu naasuun kiyyallee isiniin ala hin jirtu ni beekaa kanaaf ammoo walumaa galaan waan haaqoo qabataniidhaaf jechuudha walumaa galaan karoora duraanii jijjiiree har'ammoo waan addaatiin isinii deebi'e jechuudha. Sanammoo maali? Sanammoo maali kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkuma jennee sabboontuun jiruun Mustafaa yookaan jiruun sabboontuu Mustafaan irratti dhaabattu jechuudha. Kan Mustafaa caalu kumatu jira. Akkasuma ka sabboontu caalus ni jirti walumaa galaan jechuudha. Kana jechuun kee sabboontuun hir'ina nama qabdii fi maalii fi miti maashaallah sabboontuun wallaahi nama hin argamne nama haadhaaf abbaan nagaan guddiftee karaa diinii karaa adabaa irra guddiftee jechuudha. Garuu ammoo bakka san ga'uudhaa yaada kiyyatu na dhoorge har'a ammoo walumaa galaan dheeressallee haasallee nu dheeressitan jedhina jechuudha. Maaliif isin dhufee yoo jettan jechuudha Nasiimaallee haati sabboontuu bira hin jirtu manatti itti dhufee mana isiiti jechuudha mana warra haadha sabboontuuti jechuudha. Sabboontuu akkuma beektan mana adeera sii jirti haga ji'a tokko wayii ji'a lamaatti na fakkaata jechuudha. Nasiimaa waa mareedhaan jedhee dhufe jechuudha isin afotte jechuudha. Nama biraallee ni barbaada jechuudha. Walumaa galaan kan ta'u yoo sabboontuullee dhiisee dhala biraa ni barbaada. Garuu immoo dhala hin barbaadu sun sabboontuu irraa fagaattee dhiiftee wanni garagaran ta'u hin jiru jechuudha. Laannu isii dhiise waan ta'eef jechuudha. Isii dhiisuu deemaa dhiifama gaafadhee nagumaan dhiisuu deemaa waan ta'eef jechuudha. Wantoota hordoftoota kiyyaa sabboontuu waliin eeggadhateef jechuudha. Umriin isii xiqqaatee guuttachuudhaaf osoo hin ta'in barumsa fixaanee eeggadhu jette jechuudha. Kanaaf ammoo barumsa saniif uzriin itti ta'ee eeggadhu jechuudha malee silaa waan biraa wanni jidduu kanatti. Inni eeggadhu isiin jettee yookaan amata meeqa guutuu eeggadhee hin jiru jechuudha. Kanaaf ammoo akka yaadutti illee akka ilaalutti illee Nasiimaan amma uzrii biraa qabdi irratti hin fakkaanne jechuudha. Barumsas hin qabdu waa hundaanuu walumaa galaan haati sabboontuu illee walitti fira jarree walitti rahima jechuudha. Kana haadha sabboontuu durallee cinaa tuqeen jira. Garuu ammoo akka itti maradhuun illee akka itti wanni godhuun illee hin beekne garuu ammoo dura Nasiimaan nama fakti Nasiimaa yaada kiyya kan itti ibsachuu dhufe jechuudha. Isinumaaf ibsadha jechuudha. Nasiimaa akkuma jenne dura salaama qara yaada kiyyatti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota akkasumas salaamtaan tiyya ta'uun irraa buqqaatee isin bira ageessisin jira. Okay, Nasiimaa dhiifama akkuma haasa'e dasiirattuu haasa'e garii fitas quba qabdas fis gada jedhee yaada. Walumaa gala hadha wanni si waameef jechuudha. Kaameraa afootti wanni si waameef tanaan durallee akka qaltiititti akka yookaan taphaatitti Prank wayii sirra dalagee ture jechuudha. Sabboontuu eeggachuu hin dandeenye amata meeqa guutuu yookaan walumaa galaan ati bakka san tole naa jedhii anni kawee walirraa hin qabnu sabboontuudhaan jechuudha. Qaadhima isiitii ni dubbata dhaqadhee tiree takka of ni beeyta walumaa galaan jechuudha. Kanaaf ammoo isii dhiisuuf deema akkaataan isii dhiisuu deema ammoo akkuma amma dubbadhee waan amma dubbadhee rakkinni biraan jiru jechuudha. Siigalee amata lamaa fi wayii jira kan wal eeggataa jiru durallee dhagahuun maalaa yookaan hunda yoo dhagahuullee baatte siigalee. Kanaaf ammoo ati warra keessan ergachuu barbaada. Haadha sabboontuutti dhaqadhee mucayyoo teessa sabboontuu erga fuudhuu hin dandeenye tana naa kenni. Isiillee irra himakeetii tunis intala ta'eeti intalti haa barattu. Kanaaf ammoo sanyiitee jaaladhe intala tana naa kenni jechuun ni deema. Garuu ammoo yaada kee baruu deema haasa'ee fixee jiran deema. Kanaaf ammoo atillee akka dhageettitti garuu eeyyamanni eeyyamtumoo in eeyyamtuu qofa si baafachuu jira siigalee durallee waa cinaallee si tuttuqee jira almuhim. Hai maa kolfite bijoo? Hai maa kolfite silaa?
ilma gabu nama kana nama loni Ini, mana mau? nama wucu ilmuwan tefu Malu diramanu banan je tuna sima nasima diramanu batus barara oleh Allah tidu tidak pakai dan sendiri kami. Nama di sini je dulu anu namni pakainya fu Mustafa amani sini je bang sigare. Garu mu di rohundan amanu namo. wannan sinjar na rage hudu yau fudu ni na mai garis di sini sira dai nan ne a sai sai ban kana kai sai si fude mana kara mana ita khablu da sira abada heddu kana o du kana to da yamma farani yero na du kana kana yero harati lagi na ga disisa Ini jira Malia, ana namanya kasih Malia na. Aywa garu safa kuna mana gaji akana mare jani na badi hasan tu. Lah, jechuun kiyya nasima tokkoffaa bakka nagaa Mustafa nama nagaa ati sun tan jechuudha. Namumtii fi fayyaalummaan garagara. Nama namumtii qabu jechuun osuma danda'uu baatee ilmi fakkeenyaaf isii garaa jiru kun kiyya jedhee yaada tokko tokko immoo ilmuma dhalataaru kanaaf immoo mustaqbala isaatitti waa godhuu yaada sii galee. Malee asitti fakke kaammoo irra akhira ammoo asittuu isiiyyuu fakkeenyaaf quban qabni haadhuma ilma garaa qabduuf sanuu mana irraa kiraan kafalle sun ammoo walumaa galaan jechuudha walumaa galaan namni akkuma rabbii sammullee namummaa mallee namummaa jechuun ni beektaa namummaa jechuun nama ta'uu qofa sun ta'e namummaa waan biraati nama ta'ee deemuun nama namaan godhu nama ammoo namumti jechuun ani nama ani ilma namaati. Kanarraa dhufuun sanyii kiyyaa zarii kiyyaa naan waamamaa abbaa isaati garuu zurriyaa tiyya tana bakka naa ga'uu qabdi akka ani bade kana yookaan akka ani jiru kanarraa ol naa ol ta'uu qabdi abbaan akkasitti abbaan waan hundaa jechuudha ofii olitti fedhe ilma ofii malee si galee namummaa jechuun waan akkasiiti malee nama jechuun kokottee lamaan deemu akka kiyyaaf haasoo kanaa miti sarrabbuma beekaa walumaa galaan abbaa walumaa galaan namumti nama jechuun akkasii ati dhiirallee maqaa walitti hin qabataa dhugumaa namanillee siin jedhu dhiirti kofoo kaatanii jaatanii maal taddesiin isinillee barkuutti maqaa isinii kaatanii deemtanii waan waajiba keessanii warra beeyne hunda jira nutullee wal keessuma jira baalagee fi jechuudha warri qajeelchee waluma keessana garuu laakiin isinis kofoo kaatanii tumalatan malee namni desin beekun jiru hundi fayyumaa keessan ta'a gizee mataa mammartanii barakkana akka jettanii guftanii nama seentan namni dhalaan gaa hayyeessin jettee jala kutti boodarra isin gattanii biraa yaatanii akkasitti akkasi karaa nagaatiin duuba amma keef amma maal jechuu deemtan magala laala wanti siinjee fi ilmoo na dura bareedaa kana fuudhaniiti garaatti godhanii daleessifatanii inni xiqqiffatee taa'ee yaatee yeroo dalagarraa dhufte galgallee waan biraa akkasi boodarra keeb biraa deema ilmoon tutti jaamti jeeni saniifin nan jechuun nama kana amanuu jee yaada kana siinjee siintu qabeeta silaati mataa mammarti atuullee san keessa jirtaan siinjaa laakiin ol jettee na dubbatte si waan siin jiru maashaallah akkasitti gaa'ee gashanii uumaa sabboontuu feete anis obboleettiin isaanii xiqqoodha achiin dabaltee warra kana dhageessitte isirraan karaa guutee akkasitti dikkisiin kun daruuri yame girgiriin osoo hin taane dikkisiin na fuudha sira ka dikkisiin kun dirqama wame daruuri haayi rabbi nu achiin nu haa ga'u inshaallah jechuun kiyyaanis guyyaa kiyya arguuni fedha siif jecha osoo hin ta'in ofiif arguuni fedha nasi guyyaan kiyya tolee atis dardarumaami aywa wayi tanaan dura atis dardarumaami as duruun saa salmaa fuqaa girgiriin osoo hin taane Oke, waan hundi ol baasanii himan jechuudha hojjettoota hordoftoota kiyyaa waan tokko waan sila yaada kennaa guutuu isin ibsinee jira jechuudha. Isinillee durallee baay'ee taasisee ture keessaan tuqeenii ture jechuudha. Amma immoo akhiraa eegageetti hara jassaahu minal qawsi jetti arabni jechuudha wannaa tokko jira kan ittiin nama darbatamni beeytanii xiyya. Injira xiyya ni beeyta? Yeroo inni achi keessaa bahe kalaas takka waa galaafatu takka lafa bu'u sigalee anama bakka san jira walumaa galaanii erga qomsi keessaa saamiin baatee ittuma cabsadheetuma dhufe jechuudha. Kanaaf ammoo rabbi naa milkeessu yaa rabbi micheen sun illee akkanatti irrafannee yaa rabbi hundayyuu jechuudha akkuma ta'u dhabee walumaa galaanii natti illee muffatinaa bileessi an nama baalagee akkasii nama dhalaa lalaa akka uusanii si miti nama abbaan faarsus
faarsuun qabu laakiin ammoo amala kiyyarraa waan tokko ni himaa namni baay'ee na beekaa jechuudha walumaa galaan. Ayyoo akkasumas beekan Ofin faarsine amma ofin faarsine kan. namni asi faarsu. Mijoo ofin faarsine jedha haayi ofin faarsine takka takka ofirraa ayuu jiraate soodaan. Akkasii kabajamtoota hordoftoota kiyya isinit dheeressine qophii keenya katuma wajjin turtan galatoomaa horaa bulaa yaada keessaniin ammoo akka na bira dhaabattan du'aa teessanii akka na bira dhaabattan asumaan abdii isinirraa qaba jechuudha. Li'annoo mataan kiyya kun yeroo takka gizee akkana yaada akkana kan amata guutuu yeroo takka galmee waggaa meeqaa cufuun na ulfaata jechuudha. Tanaan turas akkasii galmee waggaa meeqaa narraa cufattee jedhee ol ba'e isinii hime jechuudha. Har'as ammoo yookaan yeroo gabaabaa keessa galmee amata lamaa cufuuf deeme jechuudha. Kayrii cufamti moo shata cufamti ammoo hin beeku. Rabbi kayrii manuu haa godhanaafis isiifis jechuudha. Waan tokko osoo jaalattu yoo dhabde ammoo yookaan kayrii ta'uu ni malaa jira. Ammas ammoo aksiin saniisis waan tokko osoo jibbitu yoo argatte ammoo yookaan kayrii ta'uun isaa. Almuhim kabajamtoota hordoftoota keessanitti dheeressee qophii keenya katumuraa horuun hojjettoota galatoomaa horaa bulaa akka qophii biraatti walitti jala salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.